Oromo TV. Daawwattoota Oromo TV. Daawwattoota Oromo TV akkam jirtan. Wanni ilmi namaa kan biyya alaa akka ammaan tana Oromoon biyya alaa jirtu kanatti biyya isaatirraa fagaatee ammoo jiru wayyeeffatee biyya isaatiif godhuu danda'u tokko nama rakkataa biyya isaa gargaaruudha, cinaa dhaabbachuudha. Rakkataa biyya isaa gargaaruu san keessatti barnootaan, fayyaan, akkasumatti illee biizinasaan waan garaagaraatiin gargaaruun ni danda'ama. Har'a garuu san keessaa tokko fudhanneeti irraa mari'achuudhaaf jiraanna. Wanni irraa mari'achuudhaaf jiraannus gargaarsa hosteela magaalaa Bidireedhaa tan Madda Walaabuuti. Ana wajjin waa'ee gargaarsaa tanarratti isiniif himuudhaaf akka nu gargaaruuf Dr. Ibrahim Ame Elemotu ana wajjin jira. Dr. Ibrahim afeerraa Oromo TVtiin bakka tana dhufuu keetiif hedduu galatoomiin sin jechuu barbaada. Ayyee isinillee hedduu galatooma Abdi Jalil akkasumas jaalakeen Obbo Ahmed Yaasin yeroo keessan kasooma kan waan kanaaf jettanii asitti nu argamtanii carraa kana waan nu kennitaniif hedduu galatooma jedha. Tole galatoomii Dr. Ibrahim mee wanni gargaarsaa tan silaa isinitti xiyyeeffattan tun maal akka taate daawwattoota Oromo TVtiif yoo ibsite wanni irratti xiyyeeffatan nuti gaarraan tana keessatti magaalaa Minneapolis jirra. Waan isin irratti xiyyeeffatan immoo bal'inaan isinumaatu nuuf himuu dandeejeeti. Egaa kaayoon keenya guddaan nu akkuma isan beektan waldaa gargaarsa fi misooma taltallee jenne waggaa tokkoof baatii jaha akkasiin dura waldaa dhaabne jira. Kaayoon keenya nama keenya yoo inni balaa uumamaatiin yookiin balaa nami uumen hanqina bulchiinsi gaarii wal dhabiinsa gartee gosaaf gosaatiin yoo nami miidhamu nama gargaaru kaan ammoo ummata keenya karaa misooma irratti deeggarsa godhuufi qabnaa waan jedhu irratti kaayoo kan lamaan irratti hundoofne yayyab tokko dhaabne. Egaa yayyab kan ka'umsaaf aanaa taltallee godina Booranaa irratti hosteelii ijaarree hosteeliin tun nami garii maali jedhanii hedduu na gaafatu. Hosteeliin tun iddoo ijoolleen baadiyyaa dhuftu magaala keessa jechuun jiraachaa bakka isaan keessa jiraatanii mana barumsaa hin qabu garuu iddoo ijoolleen eegumsa gahaa qabdu kan namni hedduun waliin jiraatu. Waan akkasiiti. Akkuma doormitarii jechuudha. Akkuma doormitariiti. Achuma nyaatan, achuma dhugan. Achuma nyaatan, achuma dhugan, achuma galan, achuma dubbisan. Waan kana awwala yeroo aanaa taltallee irratti yoo dizaayinii baafnee maal qabaatu qaba. Hosteeliin tokko ijoolleen tun akka gaariitti waan barattu kana qayyabattee otoo guddoo hin rakkannee barnoota hordofuu ammoo harcaatii gartee barattoota baadiyyaa kan barumsa kutanii adda jechuun baadiyyaa deebi'anii galu kutaa 9 10 otoo hin xumurree gidduu dhiisanii bahu keessattuyyuu ka dubartii baay'ee rakkoon kun ummata gartee ka Oromoo gammoojjii qubatu hedduun ijoolleen isaanii hin baran wanti durii rakkoo jedhamaa akka rakkootti ka'aa ture ummatii horsiisee bulaa kun ilmaan barsiifachuu hin fedhu waan jedhu ture durii. Kanaaf bara durii sun warra abbootii ijoollee tana dirqisiisanii ijoollee jechuun tante keessaa ka barattu tokko kennadhe jedhanii akkasiin abbaalleen laalee irra
filannoo hamaa jecha beek otoo jaalatiin taane bar durii namni akkasiin barataa ture. Wanni ijoollee jajjabduu loon tiisituuf. Ka irra diqqoo laafaa fa'a. Dhiifatee tataan erga. Akkas. Bara durii bara Haile Sillaasee kan ijool namni Booranaa gara nama yoon dongoriin gara 60 marsaa lamatti Haile Sillaaseen fuudhee barsiisee ijoolleen sun barattee tagarii Wingeet seentee achirra biyya ala deemanii maastersii Yuuroob as biyya Ameerikaa warra baratee deebi'ee jira barsuun. Warri sun irri caalaan warra gartee Booran keessaa gosa xixiqqoo ammallee nama qabeenyallee gartee warra harka qalleeyyii warra akkana kanatti Booranaanii warra gartee baalabbaatatiin ijoollee isanii barsiifna fida jennaan namuu ka nama jabaatiif ka hayyuutiif ka qaroo miti ka nama gosa xixiqqoo keessaa laafaa gartee akkasi filanii ilmaan waan hamaadha jaaniiti. Waan hamaa barsuun ilaalchitu. Kanaaf jecha ilmoo fi mana qabateeti namicha irra humna hin qabne irraa ilmaan guuree erga ture jechuudha. Erga ture jecha warri bara durii sun baratan ka booda irra deebi'anii gartee bulchaa amma yoo maqaa qabatat shaalaqa jatanii ali udanatunni warri ammoo akkasuma barnochuun salleessaa baruufaan kunno salleessa jaloofa innuu barsuni nama gartee nama shaalaqa ture nama raankii guddaa qabu warri kun ka garii milita jechuun ka poolis akademii hararii kan seenanii ka garii akkana fakkaatutti amma shaalaqaan faan warri sun warra gartee abbootii warra tolaan uton taatin akkuma dirqiitiin gartee ergite ilaalchi sun am hinjechuun cabee jira namni ilmaan barsiifachuu fedha rakkoon jirtu garuu waggaa hedduu ummata keenya kanaa magaala gala mana ijaarradha horii hedduu qeencan horii hedduu qabaachuu callaan ka yoo oolan yoo bonii hamaan dhufu ka qabeenya qabdu mara bilaash deebu ka bilaash jechuun asirra dhumu akkas ta'uu hin qabdu yoo horii namni qabeenya gaarii qabu ka loon qabu horii gurguratee man keessatti jechuun magaala keessatti mana ijaaratu waan jedhu akkas barsiisaa turan wanni sun guutumaa guutuutti milkaa'ee namni keenya magaalatti hedduun hin galle hagi xiqqaan tokko keessattuyyuu namni barate silaaftuu fulaan inni jiraatu naannoo magaalaati namni barate akkasitti xiqqaan tokko magaala keessa mana qabaa akkaallee magaalaatti dhiyaattutti silaayis galee duuba garuu hojiinis maaltu jira ree hojiin hin jirtu namni kun waan bira dhiisii qonnumayyuu daldal dhiisii waanuma siraa horii qaba kanaaniyyuu qotanii qonni kuniyyuu qonna kanayyuu namni gari hin balaaleffate warrummaan gartee horsee bulaa kulleen waan isaan durii hagas mara gartee muuxannootti hin qabne ammoo namni keessa harka qalleeyyii ka horiin qeencan gartee jechuun horii xiqqaa qabu lafa qotuu naannoo magaalaa kanatti namummaan ka booranalleen yaa eegalee ture egaa wanni guddoon an jechuu barbaadu maali ummati keenya ka gammoojjii qubatu ka horiif gaala tikfatee bulu irri caalaan magaala keessa man hin qabu ummati kun ammoo yoo magaala keessa man hin qaban keessattuyyuu ilmaan dubartii baadiyyaa irra dhufanii magaala keessa mana kireeffatanii sunuu aadaa amma wanni jijjiirama akkasumas jedhu ilaalcha ijoollee barsiifachuu tun jijjiiramte jirti namni ijoollee barsiifachuu haalaan fedha garuu ijoollee dubartii kan ammoo magaalatti erganii magaala ammoo ijoolleen dubartii tun man nama kireeffatte akkasiin waggaa 4 yoo haayiskuulii baratan fa'a amma barnooti hedduun juuneriin kun bakka hedduutti baadiyyaatti banamee jira ijoollee nama haga kutaa 8 fa'a ka barattu ka dubartiillee hedduu jira garuu ka magaala gugurdaa dhuftee haayiskuulii barattu
lakkoofsi warraa baay'een xiqqaa. Ka ammoo high school kan barumsi jalqabdee haga xumura waggaa jechuun waggaa afran kan fixattu keessa yuusun akka malee xiqqoo. Kanaaf maal godhuu qabnaa jennee yoo waan kana rakkoo isii fal itti yoo yaannu ijoolleen tun yoo fulaa teettee barattu. Ka fulaan tun eegumsa qabu. Ka fulaa akka dansaa uffata itti miccatan. Man fincaanii bakka ammoo nyaatallee yoo ofiisaanitti ka dhaabatan taate bakka nyaata itti dhaabatanillee gartee yoo fasilitii akkasii qopheessineef jenna ijoollee tan barumsa irratti akka isaan gartee barumsa keessa dhiisanii hin baane rakkoo sun akkasiin furmaata itti godhan. Warri illeen amanee achitti ni erga. Yeroo tana jechuudha. Warri illeen keessattuu dubartii akkuma amma siin jedhe fedhii jira. Namni baadiyyaa kun kan ilmaan barattee fi magaala galtu akka wanni kun bu'aa qabdu hedduu nama yaaman. Barsiifateetuun amma akkuma investmentiiti. Durii gartee barnooti kun qalbii namaa qaruuf calla fakkaata. Ammaan kana akkuma gartee ijoolleen yoo naa baratte deebitee nayyuu jiruu hamaa kagartee ta anin loon faan deemu kan keessaa yoo an rakkadhellee ijoollee tanatti fuuldura na gargaara jedhanii abdii akkasii qabaachuun kuniyyuu namni akka inni ijoollee barsiifatu yoo ijoollee hundumallee barsiifachuu dadhaban yoo humni ittiin qabne silaaftu ijoolleen tun loon sii tiksiiti si gargaarti yoo ijoollee 4-5 qabaatti tokko lama keessa magaalatti ka fedhii qabsuun jecha ka barachuufillee fedhii qabu ijoolleen gartee egaa hundumtuun iyyuu wal qixachuun fedhiin qabdu akkasii namni baadiyyaa kun ijoollee barsiifachuu magaalatti illee erga namni gochuun tun amma hin jirti rakkoon ammoo jirtu guddoon ammallee rakkoo ijoollee tan yoo isiin barattu haala mijeessaniifi waan barattu akka isa qayyabatte rakkoo tokko malee fulaan bultii gaariin jiraate ibsaan jiraate namni waan baratu kan akka gaariin qayyabatin kutaa lakkooftee high school keessa yoo graduate gootu yoo qabxii gaariin fin kolleejii dansan seentu waan dansan barattu egaa ijoollee tan akka isiin high school xumurtu godhu callaa miti high school xumuranii qabxii gaariin xumuranii kolleejii yoo ammoo ramaddiin sii kennamu qabxii ijoolleen tun fidde sun irratti hundaa'anii akaakuu barnootaa ka ijoolleen tun barattu akkasitti murteessaa jira. Kanaaf ijoollee ammoo gammoojjii irra dhufti san ammoo akka carraan akkasii kun akka jechuun jiraatuu fi amma hosteelli amma dura ijaartan kataltalleedhaati. Nama meeqa qaba inni san haga ammaan tanaa? Haga ammaan tanaa barattoota gara 54 qaba. Hunduma dhiira. Ka dubartii garuu waan nama gaddisiisu. Guddisiif garuu carraaqaa jirtan jechuudha. Moo achumarraa carraaqaa jiran ammaan tana. Lakki dubartiif dhiira fuula tokkotti yoo addaan baasanii mooraa adda addaatti yoo godhan malee fuula tokkotti ijoollee dubartii ijoollee dhiiraa akkasitti nama rakkisaa hawaasilleen waan kana guddoo hin fudhatu. Wanni kun culturally acceptable miti. Kanaafuu yoo ijoollee dubartiitiif dhiiraaf hosteelii kan ijaaran ta'e xiqqoo walirra fageessanii akka isaan wal keessa guddoo hin deemne bakka man barumsallee walum keessa deemanii sun rakkoo miti garuu iddoon kun xiqqoo walirra fagaachuu qabaa jidduu keessa ammoo yoo danda'am physical barrier waan gartee akkuma fedhan wal keessa deemuun kun akka hin jiraan waan jedhullee warra lafa irraa waan gorsuun arganneef akkasitti ammoo ijoollee dhiira callaa. So bakkatti ijaartan tana hundatti yoo iskoola tokkoof warra iskoola san dhaqu yookiin immoo high school san deemu hosteela tokko ijaartan hosteela lamaatu ijaaramuu qabaa jechuudha. Yoo ta'ullee maatu akkuma iskoola tokkichaa yoo laftii bal'oo taate gama tokko amma fakkeenyaaf gama tokkoon blookii dhiiraa ijaarree gama biraatiin ammoo dallum tokko keessa ta'ee akkuma kan baasii fakkeenyaaf yoo fudhatu taate koornera tokko koornera dubartootaati. Ka biraa ammoo ka dhiiraati. Jidduu keessa ammoo
waanum akka gartee seerumoo gartee fulaan tuni achi tatta dubartiiti taan ammoo ta dhiirati yoo barbaachisa ammoo fulaa warri komal jechuun sheer godhu ka biraa ammoo jiraachuu ni mala. Kaafteeriyaa fa'aa jidduu jiraata yookaan bakka itti huccuu miiccatan fa'aa jidduu jiraachuu ni mala. Jiraachuu mala. Yab keessattuyyuu wanti isaan sheer godhuu danda'an jennee nu yaadne jiddu galeessa amma nu ijaaraa jirru keessatti kutaan fakkeenyaaf otoo silaa ka dhiira lama jiraate ka dubartii lama jiraate laabireeriin ammoo ka jiddu galeessa keessa yoo ijaarame laabireerii sheeriin godhu kaafteeriyaallee sheeriin godhu. Yoo dubartiin yoo sa'aatii nyaata yoo sila fuuldura wanti hunduma nu guutame yoo milkoofne yoo gargaarsa sila qabaanne ijoollee tana nyaata dhaabne akkuma gartee kampaasii sun yoo sa'aatii ka breekfaastii dhufanii kan nyaatan ta'e namuu hin dhufa kaafteera keessatti waliin itti fayyadamuun bakka laabireerii illee akkasuma sheer godhuun hin danda'amaa jechuudha. Waan ammoo mana fincaanii iddoo wayatti miiccatan kana naannuma ka blookii sunitti achuma cinaatti yoo gooteef jettu lafa kennaaf blookii tokko duuba gama tokkoon latrines yookiin waan akka mana fincaanii irra xiqqoo fageessite ammoo shaawora amma keenya ka taltalleetti amma nu ijaarru kun shaawora akka inni qabaatu akkasitti yaannee goone jirra. Shaawora sun cinaa ammoo bakka huccuutti miiccatan. Itu bareeda. Wanni kun qabeenya guddaa barbaada. Mee osoo qabeenyatti hin deemne dura warri aanaadhaa warri bulchu warri akka kaabinee biyyaa tuntunan akkami fudhatan dubbii tana isin gargaaruudhaaf qophiidha moo mee bakka tana wanni ibsitee jiraati? Hin jirti egaa namni waan kana mormu hin jiru. Garuu waan kana akka hojii warraa jechuun hojii warraa idileetti maan jennaan mootummaan godha jedhee gubbaa waan ittiin kennineef hojii warri bulchiinsa kun wanni isaan egaa akka sisteemuma biyyisanitti waan gubbaa karoorfamee gad dhufu barnoota irratti waan qajeelchi barnoota yookiin ka fayyaa gubbaa ka proogiraamii baasee si kenne ka ati bajet itti qabdu waan kan hogganan malee waan bira hirmaannaa hawaasatiin hirmaannaa abbootii qabeenyaatiin yookiin ammoo humnuma ka ummata kana mobilaayiz gootee waan isanii malu utuu mootummaa irraa hin eegganne isanumaayyuu mee ofii waan kana godhadhaa jedhanii capacity hawaasa agartee biilli godhuun hin jirtu. Rakkoon hosteelii kanallee akkasuma Booran keessa lafa rakkoon hagas guddoo jirtu warra bulchiinsa kana fudhachiiftee hojiin tunini keenya callaa miti keessanii hawaasati nurra hin eeggatina rakkoo kan irratti akkamii waliin hojjennaa jedhaa isanilleen maal kootta nu gaafadha waan ammoo nu gargaara jenne hagnu marroo lama sadii sanitti deebine isin gaafannutti nun eeginaa akka rakkoon ummat kana abbummaan isan laaltutti isan waan kana hordofaa akka mishiniin kan kun fiixan baatu nu gargaara jenneen akka sunitti fudhatanii ofii fudhatanii waan sun nu gargaaru irratti rakkoo guddoo jira. Ayyee ammaan ka duruu ijaarame kun ka taltalleedhaati. Taltallee duruu ijaaramee jira yoo xiqqaatee hamma ijoollee dhiiraa 54 tajaajilaa jira. Tajaajilli isin ammaan tana immoo ammatti as keessattuu amma Minneapolis jirta asitti irratti xiyyeeffatan kan magaalaa Bidireeti. Isa kanarraa inni kun bakka tam gahee jira ammaan tana. Ka Bidiree kun yookaan jalqabame moo yoo gargaarsi oli guurame moo lafti qabamte moo manni ijaarame moo maaltu jira maaltu lafa jira? Ka Bidiree fulaa hosteeliin kun itti ijaaramtu nu jechuun egaa deemnee bulchiinsa aanaatii fi ka magaalaa dubbifne sun nu kennama jira. Lafa gara kaaree meetiraa 50,000 lafti tun yoo gartee nu barbaanne haga tokko hosteelii dhiiraaf dubartii kaafteeriyaa
akkuma isin jedhe library ammallee achum keessatti ammoo fulaa warri hosteelii sun bulchu ka administrationii blockii tokko fulaa ammoo ijoolleen kubbatti taphattu waan akkasiillee qabaachuu ni mala ammallee green area yoo danda'ama ammoo dallaalle dallaa gaarii maaliif jennaan yoo ijoollee 400-600 fulaa tokkotti ka dhiiraaf dubartii walta akkasitti ka bulchitu taate ijoolleen tun eegumsa gaarii qabaachuu qabdi fulaan kulleen gartee akka gaarii dallaan itti ijaarame akkasiin waan kan hundumaa of keessa qabaate ijaaramaa jennee yaanne laaf nuu kennan ammoo akkuma reefu isin jedhe kaan warra bulchiinsa dubbifne kaabinee dubbifne warra mootummaa naannoo Oromiyaa keessallee waan kan qaban ammoo wanti kun abbummaadhaan biiroon mootummaa tokko yookiin bulchiinsi tokko ka ufi fudhatee waan kana ittiin deemu jedhu waan hin jirreef waan kana yoo nu fuunee fiixaan hin baasin yoo nu hin jalqabsiisin wanni kun oduu hin jalqabamne yeroo dheeraaf turuu dandeetti. Ayyee. Dubbisan amma dura hin jalqabamne jechuudha. Pilaanaa jira lafa harkaa qabdan. Lafa immoo harkaa qabdan. Yaadaa jira lafa immoo harkaa qabdan. Lafa harkaa qabna. Lafa sun bulchiinsi magaalaa gartee jechuun kaarta waan seeran jiraachuu qabu. Marayyuu isanii goonaa jedhanii akkasitti waliin deemnee laallee lafatan hagamtu isan gaha nuun jedhanii lafti ammaaf nu barbaachiftu hagani jennee itti himne akkasiin irra walii gallee deemnee jecha. Isiniif kannan jechuudha. Ammaan tana isarra jaaruudhaa fi ijoollee barachuu qabdu ijoollee barachuu dandeessu itti fiduudha. Yoo waggaa tokko keessatti waan kan xumuruu dandeen amma akkuma beektu barnooti biyyi suni ji'a tokkoon booda ni xumurama. Ji'a fulbaanaati kan jedhu waggaa amma itti deemnu kanaaf jalqabnee qaqqabsiisuu hin dandeenyu. Waggaa tokko keessa garuu bilookii dubartiitiif ta dhiiratii fi waan amma reefu isin jedhu sun haq tokko yoo ijaaruu dandeenye waggaa itti aanu barataan 200 keessa jira je. Keessa jiraachuu danda'a. Ka aanaa Madda Walaabuu callaa miti ka aanaa jechuun ka gammoojjii ka cinaa jirullee irraa barataan akka dhufee achittillee akka jiraachuu danda'u yaada akkasiillee hin qabne. Tole duuba maaltu isin barbaachisa? San godhuudhaaf. Horii. Horii. Tole. Akkamitti pilaanni keessan laata horiidhaan namni Oromoodhaa ka ala jiru kun faan akka gargaaru yaaduudha moo akkamitti akka horii kana argamsiiftan? Kaayyoon ta'e guddoon iyyuu waan kana bajeta mootummaatiin ammaaf ijaaruun akka jechuun hin danda'amne karoora mootummaallee keessa akka hin jirre ka godinaa taatu immoo ka aanaa ka barnoota kanaaf waan kana hirmaannaa ummata keenya ka biyya keessa jiruutiin abbootii qabeenyatiin dhaabbilee ka gargaarsa adda addaatiin hawaasa keenya ka Oromoo ka diaasporaatiin qaamni kun hundumaa yoo gahee ofii bahee yoo gumaachanii jedhan waan diaasporaa ummata keenya ka biyya alaa jiru irraa walitti qabne jennuun waan kan jalqabsiisuu hin dandeenyaa. Akkanuma immoo biyya keessatti illee koree dhaabne koreen tulleen ummatuma naannoo sunillee ka baadiyyaayyuu maaliif jennaan waan ummati keessatti hirmaate ummati waanni kun waan keenya jedha boroonni kun hin baddu maaliif jennaan humni warra qabeenyi warralleen otoo xiqqaate haqa tokko keessa jiraachuu qabaa. Kanaafuu bulchiinsi aanaa sun koreen fuulduraan aanaa irra dhaabnu kun ummata aanaa Madda Walaabuu kana hirmaachisanii gandi gandaan abbaan horii hedduu qabu loon gaala re'ee lukkuu akkuma qabuun yoo baazarii qopheessanii yoo ummati qabu yoo irraa guuruu danda'an sulleen hagi tokko wanti ijaaramu jiraachuu ni mala abbootiin qabeenyallee akkasumatti waan kana irratti nu gargaaruu ni malu waan jedhu. So duba asitti laata sagantaa jiramoo ummata hirmaachisuudhaaf akka ummanni ala jiru kun isin gargaaru godhuudhaaf karaa kami
waan kana karaa kamiin namni isin gargaaruu danda'a? Karaan nu wal gaafachaa turre tokko fundraiser magaalaa akka Minnesota kan Seattle, Portland bakkuma biraa bakka namni keenya irra nu gargaaruudhaaf sochiin amma miidiyaa irratti waan kana hedduu nam keenyaaf akka inni dhagahu mee haa gabbaanee dubbannu jennee wanni amma nu jiru kana fulaa ammoo namni keenya irratti guddoo fedhii qabaatee nu waamanillee dhandhee fundraiserii sagantaa wayii qopheessinee waan ammoo magaalota kan keessa ummati jiraatu nuu kennu walitti qabnee biyyatti deemnee waan tokko ittiin jalqabsiisuu dandeenya. Achiin booda yoo inni sun jalqabamee wanni nu qabnu horiin nu qabnu illee xiqqa ta'e dhiiroo waan isan kanaan dura nuu kennitaniin hagas jalqabne sadarkaa hagasiitiin baane waan hagasitti hafa jenne ummata keenyatti illee gad deebinee ammallee gaafachuun faan hoo ni malti. Warra biyyallee akkasuma warra abbootii qabeenyaallee yoo haali nu mijaa'e hin gaafannaa. Soomanni kun dhumnaan waan akkasii irratti bobba'uun keessan hin oolu jechuudha. Bobba'uun kan oolu ji'a waxbajjiitii fi ka adoolessa kan Juun Julaay Juunii gar dhumaa irra kaafne Juunii dhuma irratti Juunii gara 29-30 keessatti as Minnesota irratti sagantaa kan hin qopheeffannaa jechaa jirra. Kanaafuu daawwattoonni Oromoo TV illee akka quba qabaatanii jechuudha. Akkas. Akkas isinitti beeksisuudha. Tore Dr. Ibrahim tun akkasiiti tan silaa'uu biyyaas dheetee ture. Ati egaa ogeessa fayyaati doktora jechuudha nama wallaanu iji teetis waa'ee wallaansaa hedduu agarti jechuudha. Akkuma nama biraa waanuma itti professional itti hojjetu sanitti ijisaa banaadha jechuudha. Duba haala fayyaadhaa biyya dheexee waan agartee daawwattoota keenyaaf yoo himte. Wanni ani biyya dhaqee argee egaa biyyattii tun qilleensi jiru qilleensa bilisummaa fakkaata. Namni gabbahee waan fedhe haasa'u durii namni mootummaa sodaata. Amma biyya keessatti waan namni dubbachaa jiru yoo dhageette namni garii amma ummata sodaachuu jirra. Maaliif jennaan ummati kun ummata bare hedduu hacuucamee ukkamamee jiru ka amma gabbahee rakkoon isaa sulleen hedduun hin furamin ka mootummaan kulleen gubbaa malee jalaan miil hin qabne waan akkasii agarree yoo mootummaan egaa jalaan miil hin qabsin jedhe fulaa silaa ummati tajaajila itti argatu fayyaafa manneen fakkeenyaaf bulchiinsa gartee magaalaa kan fa'a yoo ati haja tokko dhadhe namni haja sun sii raawwate fiixaan sii baasu hin jiru. Namni ammoo gartee hojii yeroon seenee yeroon ba'u bifa suniin hojjeta mootummaa kana to'atanii ittiin deemuun hin jirtu. Kanaafiyyuu yoo amma waan fayyaa fudhatte waan fayyaa kana hedduu deemee tajjabee ani garuu ummata kan rabbumatti eegu jiraa malee ummati kun bakka hedduutti yoo namni tokko lamalleen wagodhuu fedhe ummata kan duchisiisee walti naqu wal hadhuun kun ummata gartee eega ummati kennaa wisdom hin qabu jennee akkasitti kaa'uu hin barbaannu walaakin bilisummaa amma dhufte tana waan sila mirga namii gabbahee dubbachuu yoo mootummaan kun humna qabaatee humni jechuun mootummaan kun caasaan isaa ka gajjira kun jiruun diigamee jira warri ammoo caasaa kan keessa jiru warrum durii kaan nama haaraa ofii qabuun warra nama yaada haaraa qabu dhiifa okiin ka qulqullinni qabu ofii dhiheessanii itti fayyadamuun hagamma hin jirtu. Egaa mootummaan yeroo nuu kennaa jechaa jiraatu egaa hin beekta. Egaa wanti jiru wanni namii akka jechuun ka abdiillee ilaalu hin jira. Ka ammoo yoo gara biraatiin ati ilaaltu ka si rifachiisu illee kanuma. Waan seera dhabdummaa hedduu jira. Ani biyyaan keessa dhufe magaalaa namni siin jedhu kasaltallee kan waan guddoo amma nu jennu kana ummati kun ummata gartee boodatti hafe ummata rakkoo hamaa qabu
gargaaruu qabna jennee nu isaa tumsuuf karoorfanna warri achi keessa jiru ammoo lafa homaa keessa hin jirre sun irratti namni wal kilaafe baadiyyaa irraa magaalatti namni wal dhahuun kan baqatu kan qabeenyi saamamu kun hundumaa maal agarsiisa akka warri sila labsuun bulchu bulchiinsaaf nageenya kaabineen tun akka isiin dandeetti okiin fedhi naga ummat kana eeguu hin qabne otumorri argu ummati wal balleessa otumorri argu nami hedduun saamam kanaafiyyuu wanti kun ufla hedduu jirti atuun beetta keezii mooyyalee fudhadhi rakkoon mooyyalee kaatu kiiloomeetirii 300 mooyyalee irraa gara tatallee dhufte namni achitti rakkoo achiitiin bakka biratti namni wal balleessa. Kanaaf kun maal irraa ka'a bulchiinsi gaarii dhabamuu irraa bulchiinsa jechuun bulchaa fi caasa bulchiinsa jechuudha. Ummata ammoo nama beekumsaaf muuxannoo gahaa qabaate wisdom gahaa qabaate haala kan keessatti laf tasgabbeessee nama beekaa keenya walitti qabe wallaalaa gorsanii akka ummati kun lafuma ka'e waan didiqqoo irratti walitti hin buune nama walirra qabuu danda'u. Otoo qaamii biraa sadaffaalleen kan walitti buusu jiraate yoo sila bulchiinsi walirra nama dhowwuu danda'u kan ummata biratti fudhatamaa fi jaalatamummaa qabaatu yoo jiraate namni lafuma ka'ee ji 3 ji 4 waliin bu'ee waliin balleessu. Ajaa'ib. Tole hospitaalota garii lallaaltee jirta achitti. Hospitaala tokko deemee ilaalaa jira. Mee akkami haalli jiruu isaanii haalli tajaajilli isaan kennan haa ta'u inuma infrastructure isaa yookiin immoo meeshaan inni qabu manni inni akkaataan itti ijaarames haa ta'u waan sana hospitaalli qabaachuu asitti hospitaala daleedaa hospitaalli waan qabaachuu qabu ni beeytaa yoo kaasiitii hojii wal qixxeessisin jechuullee baadde hamma tokko mee waanuma gartee naa himi. Hospitaalli kun waan inni qabaachuu qabu hospitaal callaa miti. Mani fayyaa ka tajaajila fayyaa kennu tokko humna namaa gahaa fi ka muuxannoo gahaa qabu qorsa waan namaan laalan waan kan if kaanamu bulchiinsa. Wanti kun hundumaa wal cinaa guutamee jiraachuu yoo hin dandeenye bakka atin humni namaa gahaa taatu moo hanqinallee yoo qabaate bajeta xiqqaallee ta'e moo guddaallee ta'e waan namaan laalanillee meeshaa akka raajii keemikaala adda addaa qabaatte yoo bulchiinsi gaariin hin jiraanne yoo warrummaan caasaa bulchiinsaa kana bulchiinsa hospitaala ka buufata fayyaa ka warra kan ammoo hogganu kaabinee yoo warrummaan kun maaltu hoggana kaabineetu hoggana hospitaala maaliif jennaan hospitaali tokko yoo hospitaala aanaa ta'u horizontaali warri waan achi jirsun gubbaa irraa bajetii gad dhufaa malee waan akka fakkeenyaaf keellaa fayyaa jedhanii buufata fayyaa kana namii itti gaafatamaa waajjira fayyaa hojjeta fayyaa ka aanaa sun keessa jiruu fi buufata fayyaa keessa jirullee ka hogganu bulchiinsa. Godin tokko keessatti waan fayyaa waan deemu hunduma yoo zoonii tokko jechuu keessatti hospitaali tokko zonal hospital yoo jiraate hospitaal sana nama achi hogganu ka muudu bulcha. Directora hospitaala ka jechuun ka muudu bulcha godin suniiti. Malee hogganaan biiroo hin muudu. Hogganaa biiroo ka Oromiyaa ministeera fayyaa hin muudu. Pirezidaantii naannoo Oromiyaa muudu. Yoo waan kana rakkoo hospitaalota keessa jiruu fi health centerii keessa jiru hiikuudhaaf bulchiinsi fayyaa kun yookiin bulchiinsummaan ka aanaalee kun ka godina hojii tana akka hojii safaramee lakkaa'amuu qabu tokkotti ilaalanii yoo rakkoon kun maal jedhanii sagantuma fayyaa kanayyuu keessatti gooli isaa waggaa keessatti dhukkubsata hagam laaluuf
karoorfatan bajet hagamii qaban ogeessa hagam haarawa qaxarachuuf waan jedhu waan kan hunduma bulchiinsi godina ka aanaa akka gaarii beekee hojjeta kanallee yoo uummatallee keessa rakkoon jiraatti mee waan tokko kaananii biisuun deeme taajjabe jechuutti ta'e mootiin. Nageelle deeme yeroo nageelle deemu walga'ii gosa gurraatii fi arsii tokko ka arsii raayituu tan ka gara gannaalee liiban keessa wal dhabiinsa durii sun hambifnaa jedhanii gosa nama gara 2,000 ta'u ka walitti koratu warra kan irra bahe otu nageelleen seeninu warri kun hedduun maanguddooti na beekan achi irratti egaa waan fayyaa tokko dubbadha. Wanni ani dubbadha maali ammaan booda namni nama bulchuuf namni isan yaaluudhaan cuftiniyyuu namni isan tajaajilu isanii sarvantii malee ummati kun ummati yoo man yaalaa dhufu abbaan fedhe waan fedhe siin jedhe nam dhukkubsataa fedhe waan fedhe godhe akkasii miti akki durii sun ka isan nam isan bulchaa keessan hin filan ka inni isan jala hin dhoowwanne jedhee waan akkasii kana wanni kun hafuu qabdii jedhee dubbadhe nageelle deema. Galgala doktoriin tokko naa bilbilee natti dheekkame. Namni durii na beeku. Ati maal jechuun keetii jedha. Jedhee waan hedduu waan an isirra hin eegne inni farsoo dhugee machaa'ee jira. Gannaqee. Nama machaa'eettu nama ammallee beesee macheessite. Namni kun nama doktorii nama dubra ciniinf jechuun ciniinsuu keessa jirtu dubra dahuu jirtu yoo isiin ciniinsuu keessa dhukkubsattee jechuun yoo iyyitu kakabalu naa akkasii ulfeesse maan abbaan keetii natti iyyita. Doktora ka ummatii ka aanaa liiban ka godini sun cuftinu beeku nama ispeeshalistii ka dubartii dhaltu kabalu maan abbaan keetii. Nam akkasii ka bulchiinsiis labsuun ni beeku ka ummati beeku ka doktorii sun bira yoo dhaqxan maal doktoriin sun si kabaluu danda'a waan hamtu si jechuu danda'a of eeggadheeranii an waan kana akkamiin dhagaye birillee hin beekaa dubartii tokkotu ta obboleettiin tiyya deetti na simachuu magaala tokko harqalloo achi dhufte kiiloomeetira gara 50 sihaa nageelle irraa. Yeroo dhuftu san doktor ebaluu hin beekta gaaf tokko an dhaqee bira taa'ee otoo yaalamu isa bira dhufee ani rakkoo akkasii qabaanan jennaani rakkoo akkasii akka qabda maal hin beekta. Naa doktoriin waan si dhibu natti madhisi jechuun siin jedhu malee an waan akkasii rakkoo akkasii qaba jettee amma jechinni siin jedhu sun waan nam kiyya firkitaa ta'ee fi jechi sun amma exactly baasee sitti himuu danda'u akkas naan jedhee rifadhee doktoriin suni doktorii nama dhaanuu ka nama qaanessu jedhee ummati biyya cuftuun waan kana haasawaa maal jechuu barbaadeti doktoriin akkasilleen ka odoo inni abbaa fedhe waan fedhe godhe namni tokko amma ka armi jiru biyyi kanirra namatti beektu saayib jechuun Abdulatiif Dirree nageelle boora dhaqe. Namni tokko ka warri isaanii ka Chaayinaa irraa hojiif deeme gad deebi'u rakkoo wayii qaba. Nama kana fuudhanii mana yaalaa doktorii birgeessan. Namni kun yoo inni himatuuf waan is dhukkubu rakkoo isa yoo himatuuf deemu mucaan kulleen nama ogeessa fayyaati. Abboo rakkoon isaa akkas akkasii jedhee sila waa ibsu yaale. Namni kun mucaan kun ammoo akka inni biyya Ameerikaatti dhufachuun hin beeku. Maaltu si galche? Zimbel. Mucaan rifate. Mucaan akka nama gartee fira mucaa suni yaalchisuuf dhufe. Namni kun doktara. Waan akkasii naan jedhee na rifachiise na arrabse akkasiin callisee nama keenya arraallee akkas godhanii naan jedhe. Kun maali? Jarri kun warra maslaa maali warra biyya saniiti mi? Rakkoon jirtu. Anamu waan kana rakkoon mana yaalaa keessa jirtu rakkoo ogeessa fayyaa yookiin doktorii callaa jechuu miti. Wanni jechuu barbaade dhaamsi guddaan siistama fayyaa kan keessatti warra hojjetu ka to'achuu qabu ministeerii fayyaa code of conduct
mindaa ka ogeessa fayyaa callaa dabalu amma gaafin deemaa jirtu gaafin guddoon waan lama haala mindaa nu dabala lammeessoon ammoo hojumaata sistemiin fayyaa kun namni dhuunfalleen dhufee doktoroota akka fedhe jechuun arrabsu qaanessu bakka garitti doktoritti hawaasa tuffate miidha bakka garitti ammoo warra magaalaa keessa qubatutti doktorii kanoo akka warri kun diina dhufanii arrabsu bulchaan tokko dhufee itti dheekkamu akkas odontaatiin sirnaan disipiliinii doktoriin tokko yoo maal balleessa sunirratti ka adabamaa jechuun ka adabamaa sirna namni tokko ittiin bulu yoo namni tokko ka doktorii nama tokko harkaan dhahe yoo ragaan itti bahu jechuun ka bahu jiraate yoo dhukkubsata ofii ka fakkeenyaaf seera malee jechuun ka arrabsu taate doktoriin narsiin namni ka ogeessa fayyaa kamiyyuu yoo ka itti gaafatamu taate namni doktoriilleen biisan keessatti sirnaan dhukkubsata tajaajila hin kabaja innilleen waan argachuu qabu ka mirgisa yoo mindaan isa gahaan taane mindaan ol ka'uu fi yoo bulchiinsa gaarii hin qabaanne hospitaal keessatti bulchaa gaariin daayirektara gaariin rakkoo isaanii sun qaama laaluu danda'uun warra dandeettii rakkoo sun laalanii fiksi godhuu danda'aniin buluu qaba jecha yoo bulchiinsi gaariin hin jiraan bulchiinsi gaariin jiraachuu dhabuun isaa ammoo is a demotivating factor waan hamlee nama motivationii doktoroota fi narsiillee namni jechuun si bulchu bulchaan dhufee rakkoo kan kee laalu ka waan kanayyuu hubachuu hin dandeenye ka dandeettii yookiin beekumsa jechuun ka barnoota yookiin ka qalbii hin qabne yoo namni kun dhufee si gamaggamu yoo namni kun dhufee abbaa fedhu at his will ka hojii irraa ka dhaabu taate kasira ta'uu qabu yoo ogeessi fayyaa tokko rakkoo disipiliinii qabaate achum keessa doktoroota fi bulchiinsi koreen jiraatte nama tokko disipiliiniin dhiyeessu jechuun dhimmi isaa laalame yoo adabamuullee qabaate akkasiin adabama malee bulchaan tokko dhufee abbaa fedhe kaasee abbaa fedhe bulchaaf yookiin daayirektarii yookiin namni tokko dhufee ka hoggana siyaasaa itti hime nam kana dimoota godhe nam kana jijjiirsisaa akkas ta'uu hin qabdu. So caasaalee fayyaa biyya sanii keessa hospitaalotaas haa ta'u waliin buufata fayyaa kan garaagaraatis haa ta'u yookiin kilinika adda addaatis haa ta'u rakkoo sisteemaa guddaadhaatu jira jechuudha. Rakkoo sisteema guddaa gar tokkoon ka bulchiinsa mataasaa gara kaaniin ka doktoroonni illeen code of conductii lamaanuu hin jiru. Irra caalaan silaa code of conductii jiran deemanii. Doktorooti biyyisan keessa jiran dhugum dubbachuuf hedduun isaanii gaarii. Warri ammoo akka namni siin jedhe kana wanti jiru warruma achi keessa jiru hospitaalli kun administreeshinii qaba. Bajet qaba. Warra gartee malaammaltummaan hamtuun fulaa isin jirtu tokko fulaa sektara fayyaa kana. Warra sektara fayyaa hospitaalotaa fi qajeelchota fayyaa kana ka godina kana aanaa hogganan fulaan saamichi hamaan keessa jiru fulaa akkasii kana. Kanaaf fulaa akkasii kana yoo mootummaan sistemii sun fix godhe ogeessota fayyaa kana ramadu callaa miti. Hojii sun sirna hojjechuu isaanii sa'aatiin namni seenee sa'aatiin bahu namni tokko doktoriin tokko guyyaatti nama gam laaluu qaba. Ji'aatti nama gam laaluu qaba. Ammallee yoo wanti ilaalamu result taate resultii sunillee yoo wanni biraa wanni ilaalan how efficiently they use their budget sunilleen cuftinuu yoo madaalam taate bulchiinsi yoo suniin ka madaalam ta'e namni ammoo ka ogeessa waan ka ogummaa ka inni ittiin ilaalamu madaalli lafa kaa'ame doktoriin kun torbaan kana nama gam ilaala. Ajaa'iba! Tole duuba amma torbaan lama dura protestii wayii ture ammallee itti fufaa jira karaa biyya Amaaraa kana faallee dhageenya ogeeyyiin fayyaadhaa ala baateeti hiriira baatee gariin isaaniitis dalagaarraa dhaabbanne jechaa jiran walumaa gala sana akkam ilaalta waan achitti gartee egeree funtanaa nu himtu wajjin walitti nu qabiiti. Dhugaa dubbachuuf doktoroota Itoophiyaa mindaa warra baay'ee gadaana. Minda callaa miti durii kabaja qabu. Adda mootummaa fi ummati biyyi sunilleen
sababu adda addaatiin doktoroota kan irra kabaja irra mulqanii jiran. Isuma doktorooti Itoophiyaa ka hagar dhayyuu hin fincilin warri silaa biyya sun keessatti kabaja digriin tun namni otuma qualitiin trainingii doktoroota iyyuu gabbu'e still they are the cream of the society. Namni doktora biyya sun keessatti baraan kolleejii seenu namni maatirikii qabxii fudhatee yoo ka doktorummaa seenu namni 200 ta'e namni 200 sun nama 200 ka gubbaa jecha at least warra saayinsii barate nama 200 taanan bara kana gar nama 1700 otuma 1700 ta'e 1700 kun warra barsuun graduate godhu keessa warra qabxii olaanaa academically otuma barnooti isaanii gaafa durii barsiisota nu amma fakkeenyaaf trainingii nu fudhanneef kanam ammaa kun walgituu dhiisuu ni mala. Maaliif jennaan durii yoo barataa baachi tokko seenu nama 50-60 barsiisan jiru barata suniif gaha. Barsiisotuma durii suniin otuma lakkoofsi teaching staffii baay'een hin jiraanne nama hedduu akka barsiisan dirqamuun namni baratu kulleen ammoo patient exposure gahaa otoo hin qabaanne leenjifamee bahuun hundumtiyyuu akka rakkootti kaafamaa jira. Garuu mootummaan sektara fayyaa kana sistemii fayyaa kana fix godhuu dadhabuurraan kan ka'e ummati maal godhe dhumarra wanni ummati godhuu danda'u kabaja doktoroota qabu mulqu abboon fedhettu magaalaa dhufee jechuun manni yaala dhufee doktorii taatu moo narsii taatu moo waan beektaa gartee namummaa doktoroota kan miidha. Wanti kun bisan keessatti waan gartee hedduu amma baratamaa deemu jirtu tokko kan lammeessa faayidaa. Doktorooti tun bara durii mindaan isaanii otuma biyyittiin sun hiyyeessallee taate sadarkaan nu qabnu sadarkaa guddaa irraa oliiti jedhan. Ammaan kan ammoo akki namni ogeessa fayyaa of laalu jiru nu sadarkaa gad-aanaa qabnaa. Nu faayidaan nu argannuuf faayidaan namni mootummaa qaxaramee waan biraa keessatti qabu sadarkaa sunii gadi. Ka waan faayidaa mootummaan namaa kennu waan akka jechuun kondominiyeemii ta'u immoo waan training adda addaa ogeessotii fayyaa ka man yaalaa mootummaa keessatti ramadamanii hojjetan waggaa 10 keessatti addunyaa waan minda argatu suniin mana gaarii ijaarachuu yoo hin dandeenye yoo jiru gaarii namni amma ammoo bisan keessatti duroomaa jira ka ammoo durooman keessatti yoo namni fayyaa kun yoo of hin garre nu wanti nu argannu gahaa mitii jedhanii gaafachuun kun legitimate. Amma wala manga dhugaa legitimate akkasitti yoo laalle. Wala mataniin dhagiyaa ture hagam takka dhugaadhaa irraa hin beeku. Takka taniin dhagiyaa osoo hin ta'in tanuma na dhagiyamtu takka haasa'u maali ogeessi fayyaadhaa yookiin immoo doktorri bakka ilmi namaa kan wal'aanamu jirutti dalagaa dhiisee dalagaa irraa dhaabbachuun protestii illee yoo karaan itti protestii godhu karaan biraa jiraachuu qaba osoo dalagaa hin dhaabne jettu ni jirti. Takka san itti lammadaa waliin kaasuu barbaade magaalaa garii keessatti osoo hospitaalli jiru hospitaalli mootummaa osoo jiru nama alarraa dhufee wal'aanamuu barbaadu kanaan kilinika piraayiveetiin qaba bakka akkanaatitti guyyaa akkanaa hoottuu kun cuftinu waan malee asittis wal'aanuu qoftiin hin gahu kanaaf jecha maallaqa kee jumlaadhaan akka gaariitti keesha kee guuti. Bakka sani walgarra namaan ja'an tuni akkam ilaaltaati. Waan reefu si kasuun qaban bulchiinsa waan jedhu health administration bulchiinsa. Rakkoon tun rakkoo doktoraati miti rakkoo bulchiinsaati. Doktoroota kana yeroon akka isaan sa'aatii eegatanii seenan akka isaan sa'aatiin bahan hojii warra hojjetuuf safaramee akka itti kennamu kan godhuun rakkoo doktorii tokko wanni inni ittiin laalamu barnoota gahaa hin qabu muuxannoo gahaa hin qabu skills
sets of skills. Kaan ammoo ogummaa sun irratti professional ta'ee dhukkubsata yaale fulaan maltutti ammoo compassionate care. Nam sun tajaajile kabaje hagi dandahuun gargaaruun dirqamii doktorii kan. Doktoriin bulchiinsa keessa warri akka bulchiinsatti ramadamu malee wanni atam kaaftu kun martuyyuu ka doktoriin tokko sa'aatitti hojiin seenna sa'aatii fedhe bahu ka ammoo dhukkubsata man yaalaa keessa fakkeenyaaf as raajiin hin jirtu raajiin an fulaachuun ka fulaa akkasii hojjedha sa'aatii akkasii koottu kun martuyyuu rakkoo doktorii alaati ana kiyyatti oduu salaan hoggana ta'e rakkoo kana fiksi godhu yoo hospitaalli kun efficient ta'e wanni ati magaala mootummaan hospitaala baay'ee cokko keessa jaare farmaasiin dhuunfaatii fi drug vendors and small clinics are making more money than these government hospitals. Why? Mootummaan bajeta biliyoonaan ramadee ogeessa fayyaa mindaa kafalee manneen yaalaa kun tajaajila ummatii irraa argachuu qabu kennan jiran kun rakkoo doktoraati miti rakkoo mootummaati. Rakkoo mootummaa akka rakkoo mootummaa laala. Bulchiinsa hojjeta mootummaa kana yoo hospitaalii kan mootummaa taate public hospitals hojjetan sulleen hojjeta mootummaati. Hojjeta jechuun ka publikiiti. Warra ati mindeessite hojjechiftu waan isaan si hojjetan waan isaan itti madaalaman istaandardii baaftee doktoriin tokko yoo hospitaala tokko doktora 5 qabaate ji'a tokko keessatti dhukkubsata hagam patient encounter hagam qabaachuu qabaa yoo doktoriin 5 ji'a keessatti dhukkubsata warri ilaale namni 2 ta'e rakkoo kanaaf doktorii himatuu ka danda'u mootummaan hin jiru. Mootummaa duu callaattu iyyuu humna ofii isaatii mindeessee hojjechiisu akkasuma godhanii yoo sila mootummaan sisteemii qabaate yoo hogganaan biiroo barnoota ka Oromiyaa hogganaan qajeelchi fayyaa walga'ii kaadire deemee ji'a tokko lama taa'uu baate an bara ani biyya jiru hogganaa biiroo fayyaa itti aanaa hogganaa biiroo fayyaatti walga'ii xoolaa deemee ji'a lama taa'a. Maal godha? Kaadire leenjisa. Maaliif jennaan amanamummaan siyaasaa yookiin aangoo mootummaa fedhuun karaa siyaasatiin malee karaa dandeettii rakkoo fayyaa tan fiksi godhanii an kunoo na ramaddan an hoggana rakkoo jirta akkasii ta fayyaa fiksi godhee jiraa miti. Aniin ogeessota fayyaa hagana warra anin kaabinee jechuun an kaabinee godinaati yookiin kaabinee mootummaa naannoo Oromiyaatti walgahii dhaabaa tokkorraa nafne bakka na ramadanii dhaqee xoolaa dhaqee leenjii ji'a tokko fudhadhee nama agasii leenjise wanni nama akkasii fa'aa deeme hogganaa biiroo fayyaa ta'e. Namni kun wanni inni ittiin madaalama amantummaa inni dhaab siyaasatii fi warra dhaab siyaasaa keessa jiran yookiin bajeti waan akkasii kanatti sisteem fayyaa ajjeese malee otoo doktoroota keessa ogeessa fayyaa keessa yookiin warra health managementiin leenjifaman yookiin barnoota qaban ramaddee madaalliin isaanii ammoo raawwii rakkoo kan rakkoo fayyaa measurable targets ammoo hin qabnu fakkeenyaaf akkuma biyya tanaa yoo man yaala ta'e waan ati madaaltu jira yoo ka preventive medicine ta'e daa'imman waggaa 5 gadi du'a isaanii maali hagamiin xiqqeessuu dandeenya maali haadholii man yaala keessatti dhufanii dahan lakkoofsa isaanii hagamiin fooyyessuu dandeenya nama busaan qabamu ka busaan qabame du'u hagam xiqqeessuu dandeenya yoo kun taargeetii akka gartee naashinaali akkuma godinaatti aanatti waan bulchiinsi sila ittiin madaalamu bulchiinsummaan labsuuni doktorota illee fulaan isaan itti madaaltu doktoriin tokko beekumsa leenjii fi professionalism nama dhukkubsataa kana sirnaan tajaajilu
Ifi hojii ammoo hojjetu keessatti qulqullinaaf baay'ina. Biyya keessatti yoo dhukkubsataan hospitaal keessatti yaalamu xiqqoo ta'e doktariilleen lakkoofsa ati doktarii dhibbi tokko qabaattee yookiin mi'amala hospitaal garii kan mootummaa keessa yoo silaa dhukkubsataan waggaa kana hagamiin laalamu doktarii hagamtu jira. Doktorooti kun torbaan kana dhukkubsataa hagam laalan patient encounter. Narsiilleen yoo qofaatti kan dhukkubsataa yaalu taate buufata fayyaa keessatti patient encounter hagam qaba. Yoo bulchaan godina nama inni hoogganaa waajjira fayyaa godhee ramade waan kan irratti to'achuu hin dandeenye gaafatee madaaluu hin dandeenye rakkoon bulchiinsa fayyaa hin hiikamtu. Rakkoon bulchiinsa fayyaa tun ammoo dissatisfactionii ogeessa fayyaa keessatti uumti akkasumas dissatisfactionii uummata tajaajila keessatti uumti. Awwanti an jedhu amma ogeessota fayyaa kun waan lam gaafatan sin jedhee jira yoo anam hubadhu kaan fayida lammeesson fuluma hojiitti iyyuu bulchiinsa gaarii hin qabnu nama akka gaarii nu hogganu nama akka gaariitti tajaajila nu kennu kan haala nu mijeessu hin qabnu. Yoo wanti kun sirraa'e doktoriin sa'aatii ofii fedhetti sa'aatii hojii idilee isaatii alatti gabbahee hojii dhuunfaa hojjechuun sun mirga. Sa'aatii ammoo hojii idilee sun akka inni sirnaan hojjetu ka godhu mootummaa warqa xaree achi kaawwachuun. Wanni kun waan yeroo dheeraa fudhatee akkanatti badaa dhufee asiin bahe haa ta'u immoo torbanuma tokkoon akkana dura muummichi ministeerota illeen uummata haasofsiisee ture. Sanillee hin quufne egaa duuba karaan biraa karaan itti tolchan guddaa miti jechuu gara mootummaatiin akka waan xiyyeeffannaa hamma tokko. In jiru mootummaa federaalleen ka oromiyaalleen takka fayyaa raadikaalii akkuma amma fakkeenyaaf in the political system Dr. Abiy ilaale dhukkubsata nama fakkeenya hidhame hagam hiikanii ka siyaasan hidhame warra ammoo wasaam jedhan hagi tokko yoo cufalle ta'uu baate rakkoo fayyaa keessatti mee wanti raadikaalii warri transform godhuuf hojjete arda warri ministeera fayyaa ka federaalaa keessa jiru warra madaalliin isaanii guddaan madaallii dabballummaati. Kan regionilleen an biyyi deemtee maal tajaajilan namati biyyi deemee kan tajaajile hospitaala waggaa tokkoof jija'aan dura hojii eegale amma mul'ata siyaasatiif mootummaan akkas deemee hospitaala eebbisee hospitaalli kun haga tajaajila kennu jalqabe waggaa tokkoof jija'a. Hogganaan biiroo fayyaa kun yeroo maali qabaatee biyyi rakkoo akkas geettu qabdu torbaan tokko guutuu inni warra siyaasaa waliin laf mara. Hojii deddeema. Hojii deddeemee buufata fayyaa yookiin hospitaala waggaa tokkoof maal hin dura hojii jalqabe hospitaal sun hin eebbisiisan. Amma eebbisa. Amma kamiitiin argacha. Malee koottaa hospitaal keessa dhukkubsataa ciisee yaalamuu jiru akka inni jiru laala. Rakkoon nu qabnu kana bishaan hin qabnu. Bishaan kun waan hin jirreef dhukkubsataan kun man kan akka inni qulqullina hin qabne laala kan hin jedhan kun qaanii isaaniif. Bakka adda addaa ammaan warri siyaasaatu deddeemuun kun dubbii filannoodhaati jetta. Egaa yoo egaa fayyaan rakkoon fayyaa tun rakkoo ani akka nama laalaa jirutti rakkoo guddoo biyyi sun keessa jirtu rakkoo guddoo arda nami biyyan dhalatu keessa dhuf keessa nami waanuma xixiqqoodhaaf. Durii amma fakkeenyaaf hospitaala Nageelle Booranaa keessa otoo raajiin bara waggaa 30 jiru raajii sun mootummaan warrummaan mootummaan biiroon mootummaan dhaabe dhufee cufsiisee hanqinni qab jedhee namummaan dhuunfaa raajii kilinika dhuunfaa keessatti portable x-ray ka mootummaa guddaan ka waggaa hagam cufamee namni dhuunfaa klinika dhuunfaa keessatti raajii nama lafeen cabde
otoo lafee sun hiniin dura cabuusaa beeku qabda. Dhugaa. Raajiin sun haqa nageella keessa jiru waggaas 4 an dhufee jijaalleen genne raajiin sun hin cufamte. Oduma qaamii waan sun cufe deebi'ee waan sun fooyyeffattamoo hin fooyyeffanne jedhee deebi'ee hin gaafatinu otoo biiroon fayyaa rakkoo sun callaa miti an kutaa sun fix godhuuf baajeta jiitise dhaabbata tokko irra gaafadhe baajeta hayyamame baajeta dhufee hospitaala seene warri hospitaala waan fedhu godhe maal jechuu barbaadeti warri gubbaa gad dhufsun wanni warri raajii mootummaa cufe ka dhuunfa dhiisee deemuufi minalbaata warra dhuunfa sun irra waa argate waggaa sadii deebi'anii ilaalle hogganaan biiroo fayyaa ammoo waltajjii siyaasa deemaa oola xoollaa deemee jila mataa achiin booda itti aanadhaa waggaa tokko ture hogganaa fayyaa ta'a. Ayyee duugaa kana hundaa'u siraa'u biitiif bira jirti mootummaanis achi jirti jarri waan danda'u tolchuu ni danda'a waan dadhabanis haga danda'amu akkanumatti itti himuudhaanii gorsuma kanaatiin karaa qaceelchuudhaaf tattaafanna ammaan tan immoo harkaa nu qabdu tan dhumaa tan gargaarsa hosteelaa kan bidireedhaa san irratti wanni jettu yoo jiraatte saniif ayyaana boodaasii kanneetiin achirratti xumurra. Egaa hedduu galatoomee carraa kana waan kennitanii fi wanni guddaan waan hosteelii kana wal qabsiisee an jechuu barbaadu ummati keenya kabiji keessa jiru bara hedduu gaafa inni miidhame miidhaa isaatiif dirree baanee hedduu falmaa fi turre guyyaa har'aa ammoo ummatummaan keenya sun rakkoo hamtuu keessa jira ummata keenyaaf hedduun keenya akka quuqamnu mun jifti hin beekne nam tokko lamaanitti ummata keenya karaa walabummaa siyaasaa callatu hin taateen walabummaan siyaasaa tun yoo har'allee hin jiraan boriin dhufti ta har'a jirtu yoo xiqqoolle jenne ta ammoo ta hagas caaltu bori yoo dhuftellee yoo bilisummaa walabummaa wannummaan nu sab keenya hawwinu cuftinu otoo guutamte rakkoon hawaasa keenya jechuun ka ummata keenya harka qabdu rakkoo gurguddoo rakkoo barnootatti ka amma jechuun karee faasamu jechuun ka fayyaati rakkootaan hawaasa barate hawaasa dinagdeen karaa adda addaatiin humnaa'ee jedhettuyyuu rakkoo ummati keenya amma qaban keessa bahuu danda'a. Wanni an akka dhaamsatti nama keenya ka dandeettii qabu ka silaa gartee otoo ummati keenya waan akkasii ka argate wanti nu bakka tokko goonu rakkoon ummata Oromoo hawaasa tokko kan furuu dandeenyu akkuma rakkoo hawaasa Oromoo ka fula cufatte waan jennaan dabareen akkuma dandeenyuun rakkoo saba keenyaa bira dhaabataa falitti godhaa deemuu qabnaa ummatii gara gammoojjii baalee qubatu kun guddoo barnootaan guddoo miidhamee barnootii ammoo furtu jenne jirra waan hedduuf namni keenya ka biyya alaa jiru yoo nu waamichi goonee sagantaa jechuun gartee maallaqa jechuun walitti qabuu kana yoo nu fundraiserii qopheessine dhufanii waan danda'aniin akka nu bira dhaabatan wanti nu ammoo waa dagallu wanni ummati keenya kaayyoo kanaaf jecha gumaata nuu kenne odoo sumuni tokko bakkannaan tokko duruun tokko odoo karaa malee hin banne hojii gubbaa oolchinaa waan jedhu hawaasa keenya ummata Oromootii fi nama dhaamsa keenya kana jechuun ka dhagahaa jiruuf waan dandeettaniin otoo hin qusannee yeroo jechuun yeroo adda addaa waan adda addaatii fi gumaata gootanillee guddoo kaifattanillee ni jira. Egaa kulleen hawaasa gartee amma rakkoo nu amma furmaata itti goonu kanaaf nu cuftiniyyuu martuu keenya waan dandeenyuun saba kan biraa ummata keenya bira dhaabannu gaafa dandeenyu ammoo yoo dandeenyu waan akka misila baalee gammoojjiitti hin goone jenne kana Harargee kunno gargaara mul'ataatti rakkoo akkasii jira mee akkana goonuti jechuun naannoo iloo babooraa rakkoo kana jira mee waan kana jennee nama waan dandeenyan
sab Oromoo kan bira dhaabbannu waan jedhu. Ayyaga hagam mantana ibsa kanatti kana hundaaf hedduu galatoomii fuulduraas waan kana irra deddeebinee bakka inni dhaqqabe isinirraa hubachuudhaaf jiraanna kanaafuu arraaf galatoomi. Hedduu galatooma. Daawwattoota Oromoo TV qophiin arraantanaa asirratti raawwatti haa ta'uuti nuti arraantana biyya alaa jirra carraa qabna carraa wayitaateef waa hojjennee waan hojjenne san ammoo sanirraa waan xiqqoo takkallee taatu waan lafa kakkaayyennu qabaanna. Asitti rakkoo fayyaadhaa hin qabaannu maaliif hospitaalonni kiliinikoonni akka gaariitti jiran manneen barnootaas akka gaariitti jiran nama barachuu barbaadeef taakuu takkachi tarkaanfannaan manni barnootaa bilookii hunda jira yookiin immoo meetira jibir meetira waa xiqqoo keessatti manneen barnootaa argachuu dandeenya. Haa ta'u immoo wanni arraantan irraa haasofnu biyya teenya keessa bakka akka gammoojjiidhaa lafa namni tiifatee horsiifatee buluufaa irraa manneen barnootaa hedduu fagoo jiran. Manneen barnootaa fagoo ka jiran san mana barnootaa kana bakka namni tiifatee yaa'u san geessuu hin dandeenyu. Haa ta'u immoo mana barnootaa san biratti bakka ijoolleedhaaf tolchanii ijoollee horsiisee bulaa san haga tokko fidanii achitti nyaata isaanii bakka jiraatan huccuu isaanii tiifi waan isaan barbaachisu kan garagaraa yoo qopheessaniif barnoota isaaniitti jabaatanii barnootaan jabaachuu danda'an. Sanilleen dhaloota fuulduraa kan biyya sanillee deebisee tajaajilu kan uummata isaaniillee rakkoo keessaa baasu kan hiyyummaallee irraa dhabamsiisu kan wal'aansa fayyaatiin illee isaan tajaajilu achi keessaa burqisuus oomishuu danda'ama. Kanaafuu arraantana Dr. Ibrahim Fan waan akkasii san irratti qaceelanii hojjechaa jiran irra gargaaruun dirqama nu hundaati. Oromoo TVdhaaf an Abduu Jaliil Abdallaati waan dhaggeeffattaniif fayyaa ta'aa. Oromo TV. Namni saba biti piadu halala wal dagaya oso Oromo midhamu jallisu wahitaha. Kabajamaa uummata Oromoo miseensotaa fi deeggartoota adda bilisummaa Oromoo akkasumas waliigalaa uummata Oromoo dargaggoota qeerroo fi firoottan uummata Oromoo hundaatiif duraan dursa